kan baay'ee guddaan rakkisu boqqoolloon. Boqqoolloon kun immoo hattuu meeqatu as keessa jira. Hattuun kana eeggatee qonnaan bulaa irratti waa dabalachuudhaaf deematoo jiru baay'eetu jira. Koomiraasii kaase yeroo dheeraadhaa isa qopheessuudhaan leenjii mataa isaa akkamittuu deemee leenjota ammaa turan keessaa garaagarummaa uumuu dandeenya yoo maal hojjenne immoo caalmatti bu'a qabeessa taanaan jedhu qaama adda addaa wajjin mari'achaa turre. Dhumarrattis manaajimentii mana hojii keenyatti nu gallee leenjii kanatti galle marsaa lamaan kanaan nama 2,600 ol kan leenjisne marsaa duraa caala marsaan namni guddaan jiru marsaa kana nama 1,400 kasii kudhas keessa kan jiru dursa maateriyaalii kana qopheessurraa eegalanii yeroo isaanii guddaa fudhatanii hojii dilee sosoo qabanu warri leenjii nu kennaa turan sektara yookaan maatii qonnaa soo ta'an biiroo qonnaatiin ala ministeera qonnaa irraa etaa Oromiyaa irraa iddoo adda addaa irraa federaala irraa walitti bahanii leenjii warra nu kennaa turaniif hadda isaan galateeffachuu waan barbaannuuf gidduu keenyatti akka argaman hundaaf waamicha goonee irraa Dr. Cimidoo fi Silashii as keessatti argaan jira. Namoonni kun ol keessa makamee yoo ta'e hin beekne warra as jiraniifis warra as hin jirreefis divootili baay'ee dokumentii namni hubachuu danda'u humnas nu ta'uu danda'u amma booda karoora hiixataa karoora xiiqii jennee qaban san deemnee akka ittiin raawwachuu dandeenyu meeshaa baay'ee nama humneessu tokko waan nu kennaa turaniif al takka onaa galateeffattan. Tarii isiniini guyyaa isin dhiyeessan qofa agartan ta'a garuu yeroo dheeraadha yeroo isaa fudhachaa turan dokumentii farkaa qabanis kan farkaa hin qabnes kan biroos dabalanii baay'ee gaggaragalchinee ilaalaa turre karaa isinii toluun akka ka'aa ture waan qabnu fan kaasaa lammaffaa irratti koreen keenya lammaa fi abbeeffaa ji'a tokko isiniin jedhu kana keessatti dadhabne osoo hin jenne yeroo hunda dokumentii dhiyeessaa kanatti dabalaa kanarraa hir'isaa yoo jennee oduun nuffin cimanii faayinaansii kana qopheessanii galma kana qopheessanii yeroo kana qopheessanii namni hunduu karaa amaluu fi fudhachuu danda'u xiyyeeffatanii hojjetaniiti leenjiin kun karaa milkaa'inaa fi tasgabbii qabu kanaan xumurame waan ta'eef lammaa fi abbee qofa osoo hin taane immoo daarekteeronni keenya as keessatti jiran gahee guddaa kan fudhatan leenjii kana keessatti as turanii guyyaa kurnan darbe kana almost guyyaa 15 jechuu dandeenya Tasfaayeeffaa Musteeffaa Taakkalaafaa fi tiimiin isaa wajjin jiru sun isaanii ogeeyyiin tuutara ta'anii simmariisaa turan karaa si walitti qabatanii beektanii hubattanii gaaffii jiru san dhuudhiin cufnee humna olii taanee deemnu irratti gumaacha guddaa waan nu godhaniif isaan sun haa galateeffattan. Itaansee waan tokko qofan jedhee deebisa. Qonni akkuma kaasne diinagdeedha. Abbaan diinagdee ta'uudhaaf deemaa jiru immoo qonnaan bulaa keenya furdisee bulaa keenya. Diinagdee fi abbaan diinagdee kun sirriitti akka wal quunnamuu danda'an gumaachi nurraa barbaadus olaanaadha. Obsa barbaada. Of kennuu barbaada. Halkanii guyyaa dadhabuu barbaada. Wareegama guddaas kaffalaas turtanii jirtanii kaffalaas jirraa kaffaluus dandeenya waan ta'eef cineennannee jabaannee bakka jirrutti gumaacha nurraa barbaachisu guutuu gumaachisu jeneraalli keenya hojii galaa geeshuu yemmuu jira biiroo qonnaa walitti qabee tiimii naannoo ka'ee hanga gandaa jiru kana caasaa mootummaa ogeeyyii qonnaa sadarkaa hin jiranii fi qonnaan bulaa hunda isaa cabsee hoogganuudhaaf akka toluuf nuti jeneraalota godina irratti aanaa irratti humnaanii kutatanii cineennatanii diinagdee gammaa galmeessina kana ol galmeessuu danda'an jedhu uumuudhaa fi hojjechaa turre waan ta'eef ani fi kan akka Eliyaas kan akka Maammasaanii kun immoo milishaadha cimaa ta'anii
milishaa qorrasi sodaatu, milishaa yakkaa fi soba qofa sodaatu, garuu wayyan sodaatu. Siniif laayinii fiixee taane wal quunnamsiisnee faayidaa hawaasni bal'aan nurraa barbaadu kanaaf gumaachuu gochuudhaaf fiishtaa bara oomisha 2016-17 afuufuma ibsuu fi ulfaadhaa galatoomaa. Qonnaan bulaa biraan ga'ee dinagdeetti geeddaruu isin waan ta'eef abdii guddaa fi onnee guddaa nuttuma waggaa isin arginu nus baadiyyaa keessatti hojjennaa kaan keessan walumaan turre sirriitti kan wal beeknu jiraachuu danda'a jechuudha. Kana jedheen turtii kana keessatti waan gurguddaa gama qorannoodhaan paakeejiiwwan haaraa ba'an qorannoo walirraan citu waggaa waggaadhaan paakeejiin gurguddoon kan qonna keenya fooyyessan hedduutu ba'a. Inni immoo barreeffamee akka namni ganda qonnaan bulaa biraa kan ittiin geessan isin waan ta'eef chaanaliin yookiin tartiibni yookiin maalli ittiin waan qorannee arganne sun ittiin gadi diriirsinu pilaatfoormii akkasii sana kanarratti qorattoonni keenya paakeejii qoratanii manuwaalii kana biroo qonnaa waliin ta'anii qophaa'ee gara keessanitti akka darbaa ta'aa ture sana sirriitti quba qaba. Kanaaf kun cimatee itti fufaa dhuma qabu qorannoon walirraan citu paakeejiin inni geeddaramaa teekinooloojiin kan biyya keenyas kan biyya addunyaa kanas harbuma geeddaramaa jiru leenjiin kun walirraan citu akkasitti fooyya'ee hin deemne taanaan bakkuma dhaabannetti hafna bakka dhaabannetti hafne irra taanaan immoo hiyyummaa fi gadadoodhuma keessatti yookiin adeemsuma durii keessatti hafna. Kanaaf tokko barsiisaa tokko barataa ta'uu otoo hin taane inni qoratee argate waan fooyya'aa waan argate sun akkaataatti uummata keessatti gadi diriirsu carraa akkasii kana waan ta'eef kun cimatee itti fufaa amma godaatti akka gadi deemu sana abdii guddaan qaba. Kana jedheen qonni keenya keessattuu yeroo ammaa kana keessa jijjiirama guddaa yookiin ce'umsa keessa akka jiru sin hin beektu sana kan dhugoomsaa jirtan immoo isinidha. Hayyoonni yaadu biiroo irraa hooggantoonni hin yaadu kan lafa qabsiisee jijjiirama bu'uuraa kan fidu isinidha. Kanaaf leenjiin kunillee kanaaf humna isinii ta'a akka duriitti yaadu xixiqqeessanii hojjechuu adeemsa durii keessaa ba'uun haala guddaadhaan jalqabamee jira sun cimatee akka itti fufu sana abdiin isinirraa qaba turtiin keessanis sanuma agarsiisa. Kanaaf ganda keessanitti hoggaa gadi buutan yookiin godina aanaa keessanitti hoggaa gadi buutan paakeejiiwwan asitti fudhattanii deemtan sana haala wal qixaan laaluun baay'ee barbaachisaadha. Biyya keenya baatee kan deemu midhaan nyaataa hangafu malee wanti hundumtuu wal qixa deemuu qaba. Biyyoon nagaa ta'uu qaba, bishaan nagaa ta'uu qaba, qabeenyi uumamaa hundumtuu madaala isaa eeggateen deeme taanaan nuti lammii ofii nyaatee fitee lafa qulluu lafa dadhaba lafa dhagaa ta'ee fi uumaan koon ilmaan keenyaaf akka hin dabarsine kunuunsa irratti oomishna irraa argannu kun kanarra nyaatee fitu otoo hin taane kan boruufis haala ittiin hambisnee deemuu dandeenyutti kan gandatti gadi buusanii san kan mirkaneessanii isin waan ta'eef kana dhaamsa guddaa kanan isinii dabarsuu barbaada. Bishaanii fi biyyoo keenya yeroo nammaa kun yeroo itti kunuunfamaa jirudha suni cimatee kan itti deemuu qabu sirriitti ilaaluun nu barbaachisa. Kabiraa dhamaatii guddaa keessa baanee rakkoo guddaan kan mudatu eega oomishne booda post harvest management dhamaatii guddaa keessa baamee dhumarratti ga'ee wanti oomishne kun qorannoon keenya gurguddoon kan agarsiisu waan oomishne keessaa dhibbeentaa 30 hanga 40tti hinqisaasama jechuudha. Kunumtootoo fi rakkoo keessaa biyya keenya hin baasa. Paakeejii gurguddaatti fayyadamu, inpuutii gurguddaatti fayyadamuun akkuma jirutti ta'e kan oomishne sana sirriitti qulqulleessinee waan harcaatee hambisu sana hin qabanne taanaan loosii amma kanaatu jira jechaadha. Akka addunyaattis kan mata agarsiisaa kan biyya keenyaas komodiitiidhaan adda adda ta'uu danda'a garuu post harvest loosiin kan biyya keenya keessattuu kan naannoo keenya hedduu cimaa fi kan nama yaaddessu waan ta'eef yeroon isaa immoo yeroo sana kan jallisii bonaa kanas haa ta'u kaanis haa ta'u waan qisaasamaa kan hambisnee gara qusannootti yoo geeddarre qonni keenya ce'uudhaaf hubannoo guddaa nu ta'a. Asirra dagannaan gurguddaa waan jiruuf kaasuu barbaade paakeejii keessas jira jedhee tanan yaada. Waliigalli akkitti dubbii laaltan akkasuma isiniif kaasuudhaaf yaale baay'ee karaa gaarummaa qabuun kaasatoo laalaa akka turtan silas kaasee jira waan ta'eef kana appreciationii dhuma qabu kaasuu barbaada. Lammaffaa irratti yeroo hunda waan nuti hojjennu irratti maatii qonnaa taanee
olii amma qonnaan bulaa keenya bira ga'utti qindoominni fi walwannaan naannoo kanarratti dhufaa jiru baay'ee guddaadha. As keessatti warri waliin guyyoottan arfan kana dabarsitan warri marsaa tokkoffaa keessattis waliin turamaa ture. Yeroo hunda beekumsa qaban warri nu harkaa ofir biratti qusatanii of biratti hambisuudhaaf osoo hin taane hawaasa isaaniitiif halkaniif guyyaa hojjetan ammallee isin gidduuttanis baay'ee guddaa kanan galateeffachuu barbaadu. Qorataa Barsiisaa Yuunivarsiitii kan turan hoggansa iddoo adda addaa irratti gaggeessaa kan jiran Dr. Cimdoon baay'ee isaan galateeffachuun barbaadaa jechuudha. Sababni isaa waan mukannoodhaan qaban waan akkaadaamiidhaan qaban hunda tokkollee nurraa qonna wajjin gaggeessina wajjin dhufan jechuudha. Kophaatti wanti nuti gaggeessinee bakka ta'ee geenyu hin jiru. Kanaan dhufa jijjiiramni naannoo keenya keessatti jalqabaa ture. Jijjiirama biiroon qonnaa kophaa isaatiitti fidee tokkollee qabu jechuudha. Caasaan keenya sadarkaadhaan jiru hundi deeggarsaa fi waan gochuun irra jiraatu hunda gochaa waan tureef jechuudha. Booda kanarra immoo hunda keenyaafuu ajaa'ibsiisaa ta'ee hojjetaa misoomaa keenya baay'ee karaa adda ta'e kanaan dura maaliifan qonna baradhe jechaa ture bagan qonna baradhe jechuu jalqabe. Meental seetingiin namaa baay'ee waan barbaachisaadha. Isarratti yeroo hunda bara darbee akka yaadattan Boslashiin ministeera qonnaa irraa nu biraa hin hafne ammas nu wajjiniin kan dhaabbatee jiru isas baay'ee guddaa galateeffachuun barbaada. Obbo Misgaanuun qusannaa irratti leenjii guddaadha kan isinii kennaa turanii warri kunis baay'ee keessan jirtanii walumatti qabaatiin galateeffadhaa hundi keessanuu. Baay'ee ulfaadhaadha. Waliigal namoota sababni galateeffannuuf callisnee otoo hin taane hojii keenya amma qabannee tarsiimoo qonnaa amma qabannee jiru lafarratti qabsiisuudhaaf halkaniif guyyaa waan carraaqaniif waan jara kana jaalanneef miti waan nuti bareedaniif miti. Tokkoon keessanis kan galateeffannu waan isin jaalannuuf miti. Waan hojii keessan beektanii tarsiimoo mootummaa keessanii beektanii hawaasa keessan geengoo hiyyummaa keessaa baasuudhaaf halkaniif guyyaa carraaqaa jirtaniif isin galateeffanna. Waan biraa tokkollee hin qabu jechuudha. Kana hundi keessan beeku isin irra jiraata. Biiroon keessan biiroon qonnaa kabaja guddaa akka isiniif qabu kana sirriitti hundi keessan beeku isin irra jiraata. Wal dhaggeeffachuun amma jalqabneetoo fudhannee deematoo jirru kun kana caala cimsineetoo yoo itti fufu rakkoowwan iddoo adda addaatti nu qunnaman kun hiikkataniitoo osoo deemanii Oromiyaa miti Itoophiyaan eessa ga'uu akka hin dandeessu arginee jirra jechuudha. Kanaaf baay'ee hojii guddaadha kan hojjechaa jirtan. Ammas karoorri bara 2016-17 karoora baay'ee hiixata. Karoora baay'ee guddaa. Bakka tokkotti xaa'oon osoo hin jiraatin, bakka tokkotti sanyiin osoo hin jiraatin garuu hin karoorsine. Akkam goonee finnaan akkuma kanaan dura finne sanatti finnaan. Karoora hiixataa ta'eetoo jiru kanaaf namni hundi guyyaa leenjii kana xumurraa jalqabee qabattoo isaa hidhachuu qaba. Kan gara gadiitti jiru qabattoo isaa hidhachiisuu qaba. Qonnaan bulaa isaa itti siqee itti dhiyaatee kallattii qabsiisutu irra jiraata. Waliin hidhachiisnee waliin hidhannee tokko taanee afaan tokko dubbannee deemuun irra jiraata jechuudha. Akka amma galma keessatti wal agarree walitti haasofnu kanatti wal arguu baachuu dandeenya. Bibittinnoofnee maasarratti wal arguu dandeenya. Garuu bifa tokkoon deemuun kan nurra jiraatu waan waliigalaa keewwannee waan waliigalaa keenya goolii keenya fuuldura keenya keewwanne san isa bira ga'uu akkaataatti hin dandeenyuun yaannee deemuu nu gaafata jechuudha. Kanaaf hundi keenya of qopheessuun baay'ee murteessa. Waan aga ammaatitti hojjetame hojii ajaa'ibaati. Kanaan booda kan jiru immoo kanaa oltu nu fuuldura jira. Kanaa ol kan nu fuuldura jiru kanaaf hidhachuu qabdaa jechuudha.
Kanaaf bara kana qonna gannaatiin qonna arfaasatiin jallisii fuuldura keenya ammumarraa jalqabnee karoorsineetoo itti deemna waan ta'eef ammarraa jalqabnee of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Galma gurguddaan nuti qabnu tokkoffaan qonna arfaasati. Hundi keessan qabattanii kan sirriitti irratti hojjechuun nurra jiraatu. Haala qabatamaa aanaa keessaniitiin, haala qabatamaa godina keessaniitiin caccabeetoo kan isin bira qaqqabu. Qonna arfaasatiin lafti hektaarri miliyoonii 1.2 kan ta'u bara kana hin qodamu. Oomisha kuntaala miliyoona 23 kan ta'u 28 kan ta'u ni eegnaa jechuudha. Ani arfaasan na biratti baay'ee miti jedheetoo namni asiifacha kan qaqqabu. Waan arfaasa irratti hojjechuu dandeenyu qotuu dandeenyu hunda yoon qonnaa jechuudha. Aanonni arfaasaa godinoonni arfaasaa baay'ee isaanii tireeningii kanaan dura gaggeessine keessatti fudhatanii ba'anii jiranii muraasti keessanii jirtanii ammarraa jalqabamee kun sirriitti xiyyeeffannoo guddaa argateetoo deemamutu irra jiraata jechuudha. Godina tokko keessa agiroo ekolojii adda addaa qabna. Injira arfaasaa kan bakkeen itti qotuu dandeenyu jechuudha. Kana baay'ee karaa adda ta'een bara darbe kan lafa hektaara miliyoona 9.6 kan ta'u qonna gannaatiin uffisneerra. Amma bara kana lafa hektaara miliyoona 12.4 kan ta'u qonna gannaatiin uffisa. Eessaa fida? Akkamitti fida? Maaltu jira? Kana tokkoon keessan muudha yaaduu qabda jechuudha. Eessarratti? Maalirratti? Lafa akkamitti jira naannoo kiyya keessa? Tokkoon namaa kana yaaduutu irra jiraata jechuudha. Akka hundi keessan yaadattan waggaa 3 dur lafa hektaara miliyoona 6.1 kan qotaa turre. Miliyoona 9.6 kan miliyoona 12.4 bal'aamu. Hidhachuu jechuun kana hidhadhuu kana siin jedheetoo sii kaasuuf kana eessaa dhufaan lafti ganda keessa jiru tokkoon addaan beekame. Tokkoon addaan beekame. Qorannoon amma jiruun lafti hektaarri miliyoona 12 ta'uu danda'u qonnaaf ooluu danda'a jedhamee qorannoon addaan ba'ee jira. Kana tokkoon sirriitti addaan baaseetoo beekuun nurra jiraataa jechuudha riisoorsii keenya. Bakka riisoorsii keenya hin beeknetti waa gochuu hin dandeenyu. Waan beekneefi bona kana keessa qamadii hektaara miliyoona 2.6 hin qonna jenneet 2.8 kan qottaniif jabaannee riisoorsii naannoo keenya keessa jiru lafa naannoo keenya jiru bakka hunda ishii addaan baasnee beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaan kan laaluun sirra jiraatu hojii keenya qonna keenya gaafa gaggeessinu bonaanis gannaanis arfaasadhaanis kilaastaraanii jenna. Kilaasteraan lafa hektaara 369 irraa jalqabne gaafa jalqabnu ol kaan bara darbe kana miliyoona 7 guunneera. Miliyoona 7.2 geenye jira. Bara kana lafa hektaara miliyoona 7.5 fi sanaa ol kan ta'u kilaasteraan qotuutu nurra jiraata jennee jirra jechuudha. Kana kilaastera maasaa qofa kilaastera godhu otoo hin taane sammuun qonnaan bulaa kilaaster ta'uutu irra jiraata. Sammuu qonnaan bulaa irratti hojjechuu nu gaafata. Hojjetaan misoomaa keenya qonnaan bulaa irratti sirriitti dhimma kilaasteraa qabsiisuu nu gaafata. Kilaasteraan yoo hojjedhe malee oomisha kiyya dabalachuu hin danda'u kan jedhu yaaduutu irra jiraataa jechuudha qotee bulaan. Kilaastera keessatti oomishtummaa midhaan keenyaa dabalaa jechuudha. Oomishtummaan keenya fudhattanii olaaltan bara kan hektaara irraa kumtaala 30 dabara. Silaa bara kana kumtaala 33 ga'uun nurra jira. Lafa dabalaatoo jirra malee oomishtummaa irratti immoo dabaluu irratti ganaa baay'ee rakkoo guddaa keessa jirra jechuudha. Oomishtummaa irratti baay'ee xiyyeeffannoo addaa kennee deemuu nurra jiraata. Oomishtummaa guddisuu danda'uu qabna jettanii ofii keessaniif waadaa ofii galuu sinirra jiraata. Hojjetaan misoomaa waadaa akka inni ofiif galu gochuu sirra jiraata. Oomishtummaa irratti baay'ee xiyyeeffannoo addaa kenneetoo deemuu nurra jiraata jechuudha. Isaaf kilaasterri karaadha jechuudha. Isaaf kilaasterri karaadha jechuudha. Dhimmoota kan sirriitti yoo qabattanii ilaaltan. Callaa guddistuu xaa'oo bara kan
kuntaala miliyoona 8.2 kan ta'u inni dhiyeessina jennee yeroo ammaatitti naannoo miliyoona 4tti siqu dhufaa jira galaa jira. Isa dursa warra kennuufi qabnuuf dursa dabarsaa kennaa hin deemne. As keessatti garuu wanti sirriitti ilaaluu sirra jiraatu. Seeraan alummaan xaa'oo irratti gaggeeffamaa jiru baay'ee hamaadha guddaadha. Seeraan alummaan xaa'oo irratti gaggeeffamaa jiru daayireektilii hojii kee tuqaa jechuudha. Maaltu na dhibee baay'ee xaa'oo natti odeessaa akka hin jenne. Karaa waldaatiin deemaa waldaan achitti qisaasama adda addaa gaafa inni uumu laallee bira darbuu hin dandeenyu jechuudha. Keessattuu warri taantoota qonnaa jirtan kana siiriyeesli qabachuutu irra jiraata. Xaa'oon qonnaan bulaadhaaf dhufe qonnaan bulaa bira ga'ee qonnaan bulaan maasaa isaati irratti buufachuutu irra jiraata. Isumaayyuu goonee lafti karoorsinee fi xaa'oon amma dhiyeessaa jirru waliin gitu. Isa kanammoo xaa'oo keemikaalatis fayyadamaa kompoostii fayyadamuu jenna. Bara kana karaa baay'ee gaarummaa qabuun kompoostii haala gaariidhaan deemnee jira. Barattaanus kompoostii irratti akkasumatti xiyyeeffannee hin deemnaa jechuudha. Kan amma qophaa'e kana karaa maasaa qonnaan bulaatitti akka inni bira qaqqabuu danda'u ammarraa jalqabdanii tokko taatanii waliin taatanii dhiibaa deemuus hin gaafataa jechuudha. Asirratti sirriitti dubbii qabattanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa sanyiin. Sanyiin nuti dhiyeessinu lafa nuti karoorfanne wajjin walitti hin dhufu. Hin jiru maal goon? Kan jiru dafnee qonnaan bulaa biraan akka inni qaqqabu gochuu. Kan hin jirree fi sanyiin dhaloota lammaffaa, sanyiin dhaloota sadaffaa itti taa'etoo jiru. Oomishtummaa irratti rakkoo guddaa uumuu hin dandeenye. Kan akka garbuun, qamadiin, xaafiin warri kana fakkaatan oomishtummaa irratti rakkoo guddaa uuman. Kan baay'ee guddaan rakkisu boqqoolloon. Boqqoolloon kun immoo hattuu meeqatas keessa jira. Hattuun kana eeggatee qonnaan bulaa irratti waa dabalachuudhaaf deematoo jiru baay'eetu jira. Kan isin bira jiru kan qorannoon qonnaa keenya baasatoo jiru qonnaan bulaa bira akkaataa rikomandeeshinii isaatiin akka inni gochuu. Kan paayoneer qabsaa'aa jirra wanti sirraa irra jiraatu hin sirraa hunda bira nuuf hin ga'u. Amma jirtu qonnaan bulaa bira geessee qonnaan bulaan akka inni itti fayyadamu taasisuun baay'ee barbaachisaadhaan murteessaadha jechuudha. Sanyiin qonnaan bulaa bira jiru kanaan dura qonnaan bulaan dhaloota tokkoffaa fayyadamee sanyummaa isaa otoo gadi lakkisin qulqullina isaa eeggatamee dhaloota lammaffaa akkaataa itti fayyadamuu ittiin dandeenyutti ammarraa jalqabne wal deeggaruu nurra jiraataa jechuudha. Ammarraa jalqabne wal deeggaruu nurra jiraataa jechuudha. Asirratti hundi keessan bakka jirtanitti qonnaan bulaa kan biratti midhaan gaarummaa qabu biqileetoo jira. Midhaan kara fuulduraatitti sanyii ta'uu ittiin danda'uun akkamitti kuufameetoo jira kan jedhu ammarraa jalqabnee ilaaluu nu gaafataa jechuudha. Sanyii dhaloota tokkoffaa hin qabnu jechaa jira. Sanyii dhaloota tokkoffaa amma qabnu bakka qaqqabsiisuu qaqqabnu hin qaqqabsiisnaa jechaa jira. Sanyii dhaloota tokkoffaa qofa eeggannee bira ga'uu waan hin dandeenyeef ammarraa jalqabdee kana tikfachuun kan sirra jiraatu si jechuudha. Sanyiin dhaloota lammaffaa qamadiin eenyu biratti bona kana keessatti kan facaasnee gaarummaadhaan biqilee bishaan bokkeen osoo hin tuqin jiru. Bara kana akka beektan kan dhaabbata sanyii filatamaa qamadiin baay'eessaa bokkeenyi tuqeeru. Warri garan irraa dhuftan yoo jiraattan hin beektan. Sanyummaa isaatu iyyuu bakkee shakkiitti qabnu bakkee tokko hin jiraatu. Kan nu baasu amma kan bona kana keessa facaasne akka sanyii ta'uutti danda'u irratti baay'ee duukaa bu'achuu nu gaafata. Kan ganna keessa qotee bulaan facaasee jirus isas kan wayyoo qabu keessaa adda baastanii itti deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Oo kana goon oomishtummaa jennu kana xiqqooshii waa fooyyessuu hin dandeenya. Yoo akkuma barametti bakka abbaan waan barbaade haa facaafatu jennee deemne oomishtummaan jennu kun dhufuu hin danda'u. Akkamitti dhufu? Oomishtummaan sanyiin hin fayyadamne eessan dhufu? Oomishtummaan xaa'oo hin fayyadamne eessan dhufu? Oomishtummaan kompoostii hin fayyadamne eessan dhufu? Kana siiriyeesli ilaalaa akka ogeessatti. Akka ogeessatti sirriitti halkaniif guyyaa yaadda'uus hin gaafata jechuudha. Lafa qofa bal'isnee lafa walirraa harkisnee lafa hektaara miliyoona 10 meeqa
miliyoona meeqa jennee inni haasofnu gatiin qabu jechuudha. Booda dhaabbachuu isaa nafu jechuudha. Eessanuu gahuu hin dandeenyu, lafa bal'isuu hin dandeenyu. Lafa kan qabnu amma humni keenya deemuu danda'u deemna malee sanaa olitti deemuu hin dandeenyu. Oomishtummaa irratti baay'ee xiyyeeffachuun nurra jiraata. Kanaaf sanyii irratti karaa adda ta'een laaltanii dubbii kana ogeessi keenya, hoggansi qonnaa kan jirtan hogganuu sinirra jiraata jechuudha. Eenyuuf waan dhiisuu dandeenyu waan hin taaneef sirriitti siiriyeesii dubbii kana laaltanii hoggantanii deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana keessatti hojiiwwan amma nuti jalqabnee hojjechaa jiru inisheetivoota gurguddaa irratti immoo xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Oomishoota akka waliigalaatti ammas ni kaasu kan akka jirutti fudhannee akkaataa haala qabatamaa agiroo ekolojii keessaniin immoo inisheetivoonni 28 ta'an addaan baafnee jirra. Agiroo ekolojii suitability qilleensa naannoo keessan jiru irratti akka sila tasheen kaasatoo ture isarratti hundoofnee waan gochuu qabnu hundayyuu hin goone. Waan ekolojiin keenya nuuf hin eeyyamne irratti facaasnee qonnaan bulaa harka duwwaatti hambisuun nurra hin jiraatu. Oomisha amma kanaa waan oomishisiin jedhuuf ruuzii fuutee baddaa gaara salaale irratti facaastee ruuziin qonnaan bulaa harkatti yoo kan marga nyaata horii ta'ee to hafoote gatiin qabu jechuudha. Ruuzii facaasi yoo siin jedhu ruuziin agiroo ekolojii kam keessatti ta'a. Ruuziin altituudii meeqa irratti ta'a. Ruuziin ho'ina akkamitti irratti ta'a. Ruuziin bishaan agamii barbaada. Een kaala maxxanee gibirinaa soomooni ምንድን ነው አንተ fuutee dhaqxee baddaa baalee irratti ruuzii facaaste ruuziin badee jira. Injiruun ogeessachi jiru kun maal inni baddaa baalee sinaan irratti maaliif facaasa? Maaliif gadi bu'ee barbaree irratti facaasa? Maaliif gadi bu'ee gara wanno irratti facaasne gara gammoojjii jiru irratti maaliif facaasa? Tinnish xiqqoo waan of laaluun sirra jiraatu of laalu hadhooftuu godhachuutu sirra jiraata. Hadhooftuu waan baratteef hawaasa keetiif hadhooftuu godhattee itiksii barumsa keetiitiif wayitii kenniteefi deemuu sirra jiraata jechuudha. Malee anasii 12.4 ሚሊዮን ሄክታር እንቆና በቃ እንቆና harka rukuttee baataa baddaa irratti waan hin taane facaasee booda waan dubbii harkatti balleessu waan qonnaan bulaa kee harka duwwaatti hambisu waan boru extensionii keessirraa furan waan namichi kun kaleessa akkasna godheetti mitqallidu አላችሁ tokko jechuudha. Sirraa osoo jiru jechuudha. Hoggansas ta'e ogeessas ta'e serious taatanii dubbii ilaalu sinirra jiraata jechuudha. Serious taatanii kana tokkoon nama diteelii sirriitti beekumsa isaa baasee qonnaan bulaa biraan ga'uutu irra jiraata. Baasee qonnaan bulaa biraan ga'uutu irra jiraata. Dirqee deeggaruutu irra jiraata. Kana sirriitti laaltanii keessaa inisheetivoonni keenya ammas iddoo guddaa qaban tokko qamadiidhuma. Qamadii gannaanis bonaanis baay'ee deemna. Hektaara guddaa karoorfanne. Ambona dhufuu ammatti jilba simbuusuun hin barbaachisu bona dhufuu hojii bal'aan karoorsinee jirra. Bishaanis akkatti argachuudhaaf danda'amu waan baay'ee isaa laalaa jirra. Baay'ee guddaa deema. Ganna kana keessas baay'ee deema. Lafa hektaara miliyoona 3 kan ta'u wanna kana qamadii qonna. Boqqolloo inisheetivii keessatti duraan barreeffamee qabamu baatu malee inisheetivii guddaa goonee bara darbe qabannee jirra. Boqqolloo bal'inaan hin hojjennu. Lafa boqqolloodhaaf ta'uu danda'u bakka hunda isaa adda baasa. Lafa intercroppingii gaggeessuu dandeenyu dafaati adda baasa. Lafa rillee croppingii gaggeessuu ittiin dandeenyu adda baasa. Yoo kaablarii timirtaa leellam waan baratte sana dafiiti lafarratti adda baafadhuuti itti deemu. Ammarraa jalqabdanii karoora keenya akkasitti deemuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf inisheetivoonni gurguddaan qabannee too deematoo jiru ammas nu wajjin deema. Ruuziin nu wajjin hin deemu. Warra jirtan ruuzii irratti ammas hidhadha. Hin deemu. Gaafii adda addaa kaasaa turtanii gabaan ruuzii baay'ee rakkoo keessa jira jettanii production cost baasnee jirra. Production cost gaditti wanti gurguramoo jiraatu dafee mootummaan jidduu galee akka fuudhu jennee jirra. Meetiroo wajjin walii galtee mallatteessinee jirra. Production cost gaditti wanti gurguramaatoo jiru hin jiru.
ruuziin garuu bal'inaan jira. Kanaaf poolisharoonni adda addaa bitamanii akka isaan nyaatan ministeera qonnaa wajjiniin piroosesiirra kan dhumaatoo jiru hin jira. ATI'n kan biteetoo nuuf dhiyeesse isin biraa kan qaqqabsiisuudhaaf yaallee hin jira. Bal'inaan maashinoota kana bannee hin dhiyeessinaa jechuudha. Maashinii 111 kan karaarra jiru jira. Suuma xaal maal hidhadhu ammas jechuudha. Ruuzii irratti hidhadhu. Ruuzii namni daarimuu dhaqee ruuzii daarimuu ጎደ ሰነ ከሰት አርገ ከዚህ በላይ ምን ተስፋ ያስፈልጋል? ትልቅ ተስፋ ሻቤ አሰት ጅማረት ረግጠኒ አርገተኒ ጅርተኒ ሻቤራ ሩዝ እንጅሩ 130 በሄክታር ነው ወጣው ከሲሚቲ 130 አን ማል ዋን ወልሶም ነው ቀም ይወጀተን ይወፍከነን ይወደገረን ይወጣል Maqaan koo Rahimaa Gaaliin jedhama. Itti aantuutti gaafatamtuu godina Jimmaati. Leenjichi kan nu leenjine qonna arfaasaa fi qonna gannaa irratti paakeejii guutuu hojiirra oolchinu irratti kan leenjaa turre. Kanaan duras leenjiin kun kennamaa ture. Kan bara kana adda godhu hojiin qonnaa beekumsaan, ogummaa fi teekinooloojiidhaan deeggaramuudhaa qaba. Karoora bara kana qabannee jiru siixataadha waan ta'eef kanaaf hoggansi hojjetaan aanarra jiruuf godinarra jiru waliin taaneeti kan leenjii kana fudhataa turre. Bara darbe dhiyeessiin xaa'oof callaa guddiftu bal'inaan ture. Bara kana isa furuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaa ture. Keessattuu hojii xaa'oo hanqina xaa'oo jiru hambisuudhaa fi kompoostii uumamaa, kompoostii barmii, kompoostii siicoo bal'inaan akka godina keenyaatti kan hojjetamaa ture. Haa ta'uuti bara kana immoo qonna arfaasaaf gannaaf callaa guddiftuun durseetti galaa jira. Hanga danda'amaa ta'een teekinooloojii fayyadamnee dijitaalaayiz goonee qonnaan bulaa keenya fayyaduudhaaf itti deemaa jirra waan ta'eef bara kan hanqinni dhiyeessii hamma kana hin jiraata waan jedhu hin qabnu. Yoo jiraatis immoo hanga danda'amaa ta'een wal simsiifnee deemuudhaaf qophiidha. Bara darbe inisheetiiviiwwan 28 biiroon qonnaa Oromiyaa nuu kenne keessa inisheetiiviiwwan 27 akka godina keenyaatti hojiirra oolchinee jirra. Dabalataanis inisheetiivii haaraa uummachuudhaan oomisha habaabii irratti bal'inaan hojjennee qonnaan bulaan keenya akka inni fayyadamu goonee jirra. Irra caalaa isaa oomisha ruuziitiin kan milkoofne. Oomisha ruuziitiin bara kana bal'inaan hojjenneetiyyuu bara dhufuttis qonna gannaa keessatti oomisha ruuzii kana bal'inaan in oomishna kan jedhu qabna. Kanaaf inisheetiiviiwwan biiroon boocee gadi buuse akka godina Jimmaatti hundinuu hojiirra ooleera jechuun danda'ama. Garbuu biiraatiin ala jechuudha. Kanaaf hojii gurguddoo inisheetiiviidhaan qabaman milkoofneera isaan. Bara kana akka amma leenjineen karoorri isaa hidhataadha. Akkaataan amma hidhannoo keenyatti cimsachuudhaa qabnus hoogganaan biiroo keenyaas nu kaasanii jiru. Hanga danda'amaa ta'een nuti leenjii keenya kanaan hidhannoo keenya cimsannee jirra. Leenjiin kun immoo hanga dakaatti gadi bu'aa waan ta'eef hojjetaan misoomaa qonnaan bulaan hundinuu leenjaa waan ta'eef hidhannoo keenya cimfannee karoora xiqqii galmaan ga'uudhaaf itti deemna waan jedhu abdii guddaan qaba. Abinna Zagayyee jedhama. Itti gaafatamaa jiru qonna godina Shawaabaatti. Akka beekamu leenjiin amma leenjii qonna qophii arfaasaaf qonna gannaa irratti taasifamedha. Akka beekamu hojiin humna dandeettii raawwachisummaa ogeessota sadarkaadhaan jiran cimsuudhaaf leenjiin kun murteessaadha. Yeroo kamiyyuu caala immoo leenjiin baranaa yeroo kan asin duraatiin adda godhu tokkoffaa jalqaba irratti kan mari'anne rakkoolee keenya hojii keessatti kan nu qonnamaa turan akkamitti akka hiikuu dandeenya maal fa'aa irratti rakkoo qabna sana immoo furuudhaaf maal gochuutu nurra jiraata eenyutu gahee isaa bahachaa ture eenyutu immoo gahee isaa akkaataa barbaadamu bahachaa hin turre maal gochuu osoo qabnu maal miis goone akkamitti deeggarsa furdoofiin keenya maal fakkaata kan jedhu kun erga rakkoo keenya adda baafannee booda paakeejiiwwan irratti hojiiwwan inisheetiiviidhaan akka biirootti hoogganaman irratti xiyyeeffannaa guddaa hojjenne bal'inaan hojjetaa turre paakeejii irrattis bakka qaawwii ogummaa qabutti qaawwii ogummaa sun akka furamuuf hojii hojjetaati kan turre dhumarratti leenjii kanarraa amma sadarkaa itti aanutti immoo hojjettoonni misoomaa baadiyyaa sadarkaa gandaatti jiran xiyyeeffannaadhaan leenjii kana leenjuu jechuudha. Saniin booda leenjiin kun hanga qonnaan bulaa hundatti gadi bu'a. Dandeettii raawwachisummaa qonnaan bulaa keenya dandeettii raawwachisummaa ogeessota sadarkaadhaan jiran erga furee booda hojiiwwan barbaadame san yeroo barbaadamutti baay'inaan qulqullinaan safinaan jennee qabannee san akkaataa barbaadamu akka raawwatamu gahee guddaa qaba.
fi bakkoota amma hojiiwwan aadaadhaan hojjetaa turre san ogummaadhaan keessatti maknee oomishaa fi oomishtummaa keenya guddisuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha. Keessumayyuu galmoota akka qonnaatti qabanne Afraansan milkeessuudhaaf leenjiin kun murteessaadha waan ta'eef hundisaa waan dhumarratti waliigallee Oromiyaa keessatti jalqabbii dinagdee guddisuu keessatti shoora keenya taphachaa turre san kana caalaa daran akka fayyadamuu dandeenyu irratti waliigalleetti kan baane. Shawaan Bahaa akkuma beekamu jiddu galeessa biyyaati. Kanarraa kan ka'e inisheetivoonni qonnaa baay'een isaanii milkaa'aniiru. Hojii midhaan dheedhiidhaan yoo fudhanne qamadii bal'inaan oomishuu eegalleerra. Boonaan hanga hektaara 389,138 kan ta'u bara kana misoomsineerra. Kanarraayis naannoo kuntaala miliyoona 15 arganna jennee hojii hojjetaa jirru saniin milkiin guddaa argameera. Hojiin maashoo irratti, atoobosiitu irratti, saliixa irratti, ruuzii irratti hojiin hojjetame guddaadha jechuudha. Boqqolloo bal'inaan oomishuu dandeenyeerra. Kana inisheetivoota midhaan irratti hojjenne baay'een isaanii milkiidhaan akka xumuru gahee guddaa taphateera. Midhaan biyya keessaa qofa osoo hin ta'e biyya alaatiif illee akka erguu dandeenyuuf gahee keenya taphanneerra kan jedhu kana qabna. Muduraa irrattis avukaadoo bal'inaan oomishuu, muuzii, maangoo, paappaayyaa irratti godinni keenya beekama. Kanaanis avukaadoo hanga biyya alaatti waggaa sadaffaadhas baranas ergineerra. Muuziin godina kanatti kan hin baratamne barana xiyyeeffannaa guddaa kenname dhaabduu eegaleerra. Paappaayyaa irratti godinni keenya beekamaadha. Hojiin bal'aan naannoo kanatti illee milkaa'eera jechuun hin dandeenya. Kan biraa hojii qabeenya uumaati. Hojiin ashaaraa magariisaa irratti hojiin guguddaan biyyaafis kan jijjiirama qilleensaa addunyaadhaaf illee toluu danda'an ashaaraa magariisaa irratti hojiin guddaa hojjennee saninis milkiin guddaa argameera. Akka waliigalatti hojiiwwan qonnaa inisheetivoota hunda jiddu galeessa hojii misooma beelladaatiin ol qabate keessumayyuu muummicha ministeeraa keenya kan laawunchi godhan maaddii guutuudhaan dargaggeessa keenya hojii dhabaa keenya hojii keessatti galchine inisheetivoota kana bakka tokkotti jiddu galeessa qonnaa jenne varmi kompoostii irratti misooma sululaa irratti ashaaraa magariisaa irratti horii keenya furdisuu misooma AI misooma lukkuu misooma dammaa irratti hojiiwwan guguddaa hojjennee saniinis milkiin guddaa argameera. Moor baran ammoo kana caalaa hojjechuudhaaf karoorfannee hojjetaa jirra jechuudha. Baay'ee guddaa galatooma bara oomisha 2015-16 yeroo ammaatti akka biiroo qonnaatitti xumurreeti kan jirru. Itti aansee bara oomisha 2016-17 kan jalqabaati jirru. Kanarratti karoora hiixataa ta'e bara kana karoorfanneeti kan nuti jirru. Karoora hiixataa kana karaa hundi keenyaan waliin hubannee raawwachuu ittiin dandeenyuun naannoorraa godinni aanan hojjetaa misoomaa qonnaan bulaan keenya tokko ta'ee karoora kana raawwachuu waan irra jiraatuuf jalqaba irratti karoora bara kanaaf karoorfanne karaa qindoomina qabuun leenjistootaa kennamuun waan irra jiraatuuf ogeeyyiin godinaa ogeeyyiin aanaa marsaa lamaan ogeeyyii 2,600 kan ta'aniif leenjiin guyyaa afuriif yeroo lamaan kennamaati kan ture. Kanarraa ka'ee bara kana karooraa fi inisheetiiviiwwan gurguddaa akka mootummaa naannootti qabannee hojjechaa jiru. Hojiirra oolchuu kan dandeenyu yoo leenjiin akkasii kun sadarkaa hundatti yoo kennamee deemame waan ta'eef kana jiddu galeessa godhanneeti kan jalqabne. Inni guddaan isaa leenjiin kun leenjistootaati. Leenjiin leenjistootaa kun hojjettoota misoomaa keenya hunda bira qaqqabuutu irra jiraata. Leenjiin leenjistootaa kun ogeeyyii qonnaa asitti dhufanii leenjii fudhatin bira qaqqabuutu irra jiraata. Leenjiin kun qonnaan bulaa keenya bira qaqqabuutu irra jiraata jechuudha. Kanarraa ka'ee hojjetaa misoomaa 26,000 ta'an leenjisuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef marsaa duraatiin 23,000f leenjii kennine. Itti aansinee kan hafan immoo inni itti aanu irratti tarmii itti aanu irratti akkaataa kennamuuf ittiin danda'u irratti hojii guddaan hin hojjetama jennee karoorsineetti kan nuti jirru. Gama biraatiin immoo qonnaan bulaadhaaf leenjiin kun bira qaqqabee qonnaan bulaanis waan qotu waan oomishu amma qusatu beekee deemuu waan irra jiraatuuf qonnaan bulaa keenyaafis qonnaan bulaa miliyoona 5.2 ol kan ta'aniif leenjiin kun bira qaqqabuutu irra jiraata jenneeti kan hojjetamaatoo jiru. Jalqabbiin ammaas jalqabni waan gurguddaa irratti hojjetaa misoomaa akka isa gitutti qonnaan bulaa akka isa gitutti leenjiin kennamuuf irra jiraatu akka kennamuuf moojilalli yookaan fi waraqaan isaan ittiin leenjii kana ittiin kennuu ittiin danda'an qophaa'eeti kan jiru waan ta'eef kun guyyaa har'aati kan xumurree guyyaa har'aati irraa jalqabee gara hojjetaa misoomaatti kan deemameetu kennamu ta'a jechuudha. Egaa bara kana baay'ee karaa adda ta'een karoora guddaadha kan karoorsine. Bara darbe
lafa hektaara miliyoona qonna gannaatiin miliyoona 9.6 kan ta'u oomisha adda addaatiin uffisuun danda'ameeti kan jiru. Bara kana immoo kana daballee lafa hektaara miliyoona 12.4 kan ta'u oomisha gosa adda addaatiin ni uffisna jenneeti karoorsineetu kan hojjennu. Lafti kun baay'ee bal'aadha jechuudha. Waggoottan sadan dura lafa hektaara miliyoona 6 ture. Miliyoona 6 miliyoona 9.6 geenye. Amma miliyoona 12.4 gahuudhaaf karoorsineeti kan hojjechaa jirru. Kana irratti baay'ee xiyyeeffannoo addaatiin qonnaan bulaan hojjetaan misoomaa ogeeyyiin sadarkaadhaan jiran potenshaala naannoo isaanii jiru sirriitti addaan baasanii beekanii hoogganuu akka danda'anii fi karoorsuu akka danda'aniif dursi kuni qophaa'eeti kan jiru jechuudha. Kanaaf ganna irratti hojii baay'ee bal'aadha hojjechaa jirra. Akka itti hojjennu karaa saayinsii qonnaa hordofeeni kan hojjennu. Tokkoffaa ammas xiyyeeffannoon keenya kilaastara. Kilaastara irratti baay'ee karaa adda ta'een xiyyeeffannee hin hojjennu. Lafa amma hin hojjenna jennee tokkaafnu kana keessa lafti hektaarri miliyoona 7.4 kan ta'u kilaastaraan oomishna jenneeti kan karoorsineetu deematoo jirru. Lafa kana qonnaan bulaa kilaastara keessatti hirmaachuun irra jiraatu. Bal'ina lafaa adda baafachuudhaan lafa keessatti wanti isa barbaachisu callaa guddistuuwwan naannoo sanatti isaan barbaachisu hunda isaatiyyuu ammarraa jalqabamee beekamee addaan baafamee itti deemamuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef leenjii kana keessatti tokko kan qabachuun irra jiraatu fi gadis bu'amee tokkofsiifamuu irra jiraatu tokko kana jenneeti kan hojjechaa jirru. Hojiin kun karaa adda ta'een deemamuutu irra jiraataadha. Bara kana kan qabannee deemaatoo jiru. Kanaa olitti qonna gannaa gaggeessuu kan makaanaayizeshiniitti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu lafti tiraaktaraan qotuun irra jiraatu baay'ee dabaluutu irra jiraata. Sangaa qofaan qotamee baay'ee deemuun hin danda'amu. Sangaa qofaan deemnee oomishaaf oomishtummaa hin daballa jennu bira gahuu hin dandeenyu. Kanarraa ka'ee tiraaktara irratti baay'ee xiyyeeffanneetoo deemuu qaba. Lafti tiraaktaraan qotamuudhaaf bara kanas karoorsineetoo jiru kan bara darbeetir baay'ee karaa adda ta'een daballeetoo deemuutu nurra jiraata. Kana gochuudhaaf tiraaktaroonni qonnaan bulaadhaaf akka dhiyaatu goosisuutu nurra jiraata jedhe. Kana baankii Sinqee wajjiniin qusannaa achitti gaggeessanii qonnaan bulaan akkaataa ittiin tiraaktara argachuutti irra jiraatu akkaataa ittiin roo pilaantaroota adda addaa argachuu nurra jiraatu irratti hojii guddaa hojjechuutu nurra jiraata jennee karoorsineeti kan deematoo jirru. Waliigalli bara kana qonna gannaati irratti xiyyeeffannoon nuti kenneetoo deematoo jirru xiyyeeffannoo baay'ee guddaan. Oomishni naannoo kana irratti hin argama jenneetis karoorfanneetoo deematoo jirru oomisha baay'ee guddaan. Oomisha kuntaala kuma miliyoona 300 fi miliyoona 28 ol kan ta'u qonna gannaa qofaan argachuutu nurra jiraata jennee karoorsineetoo deematoo jirru. Kun akka itti dhufuu danda'u tokkoffaa qisaasama post harvestii kan jenneetoo kaasnu oomisha boodaa jenneetoo kaasnu isaa hambisuudha. Isaaf kombaayinara qonnaan bulaan akka fayyadamu gochuudha. Jalqaba irratti oomishtummaa dabaluu kan danda'u biyyoon karaa midhaaniif waan kennuu dandeessu kennuu akkaataa ishiin ittiin dandeessu qophaa'utu irra jiraata. Kanaaf tiraaktaratu barbaachisa. Waan facaasa irratti roo pilaantaroota barbaachisa. Kana irratti baay'ee xiyyeeffanneetoo deemuun barbaachisaadha jenneeti kan qabanneetoo deemaa jirru. Kana yogoon kilaastaratti baay'ee cimsineetoo yoo deemne callaa guddistuu qonnaan bulaa keenyaaf dhiyaachuun irra jiraatu yeroodhaan biraan qaqqabsiisuu yoo danda'am baay'ee jiram dhufuun hin danda'a jenneeti kan abdanneetoo jirru. Xaa'oo bara kan kumtaala miliyoona 8.2 kan ta'u qonnaan bulaa kanaaf hin dhiyeessudha jenneeti karoorsinee deemaa kan jiru. Yeroo ammaatitti baay'ee karaa gaarummaa qabuun xaa'oon dhiyaachatti kan jiru. Xaa'oo kan naannoo keenyaaf qofa osoo ta'an naannoon biraatis bakki fayyadamne osoo kan jiraatu ta'e dabalataanis qonnaan bulaa keenyaaf daballeetu deemuudhaaf ammas karaa ministeera qonnaatiin hojii guddaa hojjetamaa kan jiru gaarii deemaa jira. Sanyii filatamaa irrattis akkasumatti xiyyeeffannee deemaa. Qonnaan bulaa biratti qophaa'ee jiru akkuma jirutu ta'e karaa dhaabbata sanyii filatamaatii fi dhaabbilee adda addaatiin sanyii qophaa'e asirrattis baay'inaan hojii guddaan hojjetamuutu irra jiraata jennee deematoo jirra. Sanyiin gosa adda addaa kuntaalli miliyoona 1.7 ol kan ta'u hin dhiyeessina jennee karoorsineeti hojjechaa kan jirru. Kana irrattis baay'ee karaa adda ta'een karoorsineeti kan deematoo jirru. Kana goonee oomisha ganna irratti argachuudhaaf jennu hundasaa argachuun hin danda'ama kan jedhuun kan karoorsineetu deematoo jirru. Inni guddaan isaa lafa bal'isuu qofa osoo hin taane kaan irratti sirriitti hojjetuun irra jiraatu oomishtummaa dabaluu irratti jechuudha. Lafa qabnu irratti oomishtummaan dabaluun baay'ee barbaachisaadha. Isa kana gochuudhaaf callaa guddistuun makaanaayizeshinii nama jennu kun hundi isaatiiyyuu barbaachisaa waan ta'eef sirriitti baay'ee xiyyeeffannee hin deemna. Ganna bara kanaatiin hojii baay'ee gurguddaatu nu harka jira. Inisheetivoota jennee immoo oomishoonni nuti qabannee deemna jechuudha jira. Boqqolloon ammas inisheetivii keenya isa guddaa tokko. Qamadiin inisheetivii keenya isa guddaa tokko. Garbuun inisheetivii isa guddaa tokko. Soyaabiiniin inisheetivii guddaan. Ruuziin inisheetivii guddaan. Boloqqeen inisheetivii guddaan. Sisaamee kan jennu saliin inisheetivii guddaan. Inisheetivoonni midhaan irrattis qaban. Inisheetivoonni kuduraa fi muduraa irrattis qaban. Hundi isaaniitiyyuu ammas bara kana xiyyeeffannoo addaa argatanii gara fuulduraatti akka itti deeman gochuudhaaf yaadamee kan deemaatoo jiru. Gama biraatiin immoo qonni arfaasaa jira. Qonna arfaasaa lafa hektaara miliyoona 1.2 kan ta'u qonna arfaasatiin oomishna jenneeti. Asirraa oomisha kuntaala miliyoona 28 ta'u hin arganna jenneeti kan karoorsineetu hojjechaa jiru.
yeroo ammaatitti iddoo qonni arfaasaatti gaggeeffamaa jiru irratti lafti qophiin lafaa hektaara 900 kan ta'u yeroo ammaatti qophaa'ee jira. Kan jala jalaa qophaa'atu kan jiru jira. Roobnamuma rooba fi deemu qonnaan bulaan lafa isaa qopheeffachaa deemaa jira. Facaasaan qonna arfaasaa yeroo ammaatti irraa jalqabee immoo inni jalqabaa jira jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti akka yeroo hunda dubban yeroo hunda qonna, yeroo hunda haamna, yeroo hunda hin haramna, yeroo hunda hin sassaabu, yeroo hundatti jechuudha. Kanaaf akkas goonee oomishaaf oomishtummaa keenya dabala hawaasa keenya hingoo iyyummaa keessaa akka inni ittiin bahu ittiin danda'u irratti xiyyeeffanneeti karoorsineeti hojjechaati kan jirru. Kanaaf immoo leenjiin akkasii kun baay'ee barbaachisaadha, murteessaadha. Yeroo yeroodhaan qonnaan bulaatti gadi bu'anii qonnaan bulaa ilaaluun, deeggaruun, beekumsa qaban qonnaan bulaadhaaf qooduun, qonnaan bulaarraa qooddachuun hundi barbaachisaa waan ta'eef kanaaf ogeessi keenya kan naannoo irra jiru, ogeessi keenya aanaa irra jiru, godina irra jiru dhimmoota akkasii kanarra hojjechuu irratti baay'ee karaa adda ta'een kan deemamaa turames kanaa olitti bara kana immoo karoora kana galmaan ga'uudhaaf ittisa keenya qonnaan bulaa deeggaraatoo deemuun baay'ee barbaachisaadha, murteessaadha jenneeti kan ilaallu jechuudha. Waliigala xaa'oon bara kana akka itti xaa'oon dhiyaachaa jiru baay'ee karaa gaarummaa qabuun xaa'oon kan dhiyaachaa ture. Dursa bittaansaa jalqaba irratti ganna bara darbeetti bittaa kan jalqabame yeroo ammaatitti xaa'oon baay'ee fe'amee naannoo keenya irratti galaa jira. Akkas lasniikaas xaa'oo kuntaala miliyoona 8 ni barbaachisa. Bituun bittaa biyya keenyaa dandeessu miliyoona 8 fedhiin qonnaan bulaa keenya bira dhiyaate miliyoona 14. Miliyoona 8 kun karaa baay'ee of eeggannoo qabuun qonnaan bulaa biraan geenyaan itti fayyadama kanaan duraatiinis qabu bira qabnee gaafa ilaalu gama biraatiin kompoostiin qopheeffatee jiru yoo sirriitti fayyadamuu danda'e kana wajjin wal qabsiisnee baay'ee xiqqaadha jechuun hin danda'amu jechuudha. Hanqinni guddaa bara kana keessa hanqinni xaa'oo hin jiru. Kanaaf xaa'oon bittaansaa jalqabee jira. Galuu irrattis yeroo ammaatti baay'ee gaarii ta'een galee jira. Aga ammaatitti xaa'oon kuntaalli miliyoona 4 kan ta'u biyya keessa galee jira. Inni kun naannoo warra arfaasaa qabaniititti. Naannoo rakkoo nageenyaa mul'atu. Naannoo warra boqqolloo dafanii fuuldura kana facaasan irratti dursinee galchaatti kan jiru. Amma yeroo ammaatti Wallaggaa arfan irratti xaa'oon karaa baay'ee gaarummaa qabuun galuu galee jira. Naannoon arfaasaa qabu irrattis haaluma sanaan galuun galee jira waan ta'eef isa baay'ee karaa adda ta'een qabannee tokko deemaa jirra. Qonnaan bulaa ittiin biraan geenyuun sirriitti hoggannee hordofnee biraan geenye taanaan gatiin qabu jechuudha. Qaama adda addaa harkatti galee xaa'oon qonnaan bulaan harka duwwaatti hafuu danda'a jechuudha. Isa akka hin taane koreen naannoo kanarratti ittisa daldala seeraan alaa jedhameetu godina irratti, aanaa irratti, naannoo irratti hundaa'ee jirutu jira. Koreen kun akkasumas immoo abbaan taayitaa to'annoo galteewwan qonnaa jedhamanii warri instituushiiniidhaan dhaabbatanii kana hoogganaa hordofaa jiran. Kun xaa'oon namni xaa'oo gurguruu danda'u waldaa hojii gamtaa qofa. Nu biratti naannoo keenya keessatti xaa'oon bahamee qonnaan bulaatti kan ittiin gurguramuu danda'u karaa waldaa hojii gamtaati. Waldaa hojii gamtaa gaafa jennu caasaa waldaa hojii gamtaa, waldaa bu'uuraa, yuuneenii, federeeshinii qonnaan bulaa warra kanaan alatti xaa'oon nam tokkollee gurguruu hin danda'u. Daldalaan kamiyyuu waan mana kuusaa qabaatuuf xaa'oo gurguruu hin danda'u. Daldalaan kamiyyuu gabaa irratti baasee xaa'oo qonnaan bulaa gurguruu hin danda'u. Qonnaan bulaatti gurguruu hin danda'u jechuudha. Kun of eeggannoo baay'ee guddaan akka godhamu yeroo adda addaa miidiyaan ibsamee jira. Ammas kanaan boodas miidiyaadhaan kan itti dabarsinu hin jiraata. Asumaanis isinis karaa keessaniin asirratti baay'ee deeggaruun kan isin irra jiraatu. Bakka kamittiyyuu xaa'oon karaa waldaatiin alatti qaama adda addaa harka galeetoo deemama taanaan kun seeraan alummaa ta'uu isaa sirriitti hubatamee hoogganuun hordofuun qonnaan bulaa keenya bukkee dhaabbachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef asirratti baay'ee xiyyeeffannoo addaatiin deemamutu irra jiraata jechuudha. Xaa'oo qofa otoo hin taane sanyiin adda addaa jira. Sanyiin adda addaa dabalatee karaa waldaatiin qofa akka gaggeeffamuu fi akka qonnaan bulaa bira gahu kallattii kenneetti hojjechaa ta'uu kan jirru. Qaamni xaa'oo seeraan ala gurguraa jiru bakka argame irratti to'annoo seeraa jalatti galuutu irra jiraata. Caasaan sadarkaadhaan jiru asumaan dhaamsina ni qabuuf xaa'oo qonnaan bulaa biraan gahuutu irra jiraata. Namni xaa'oo karaa seeraan alaa fuudhee daddabarsu yoo jiraate seeraan gaafatamuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf kun eenyuuf eeyyamamaa miti.